seenaan industirii muuziqaa Oromoo yoo waamamu nama hunda dura qalbii namaa keessa kan dhufu waggoota 16 oliif sirboota Oromoodhaa weeddisuudhaan kan beekamu sirboota 267 ummataaf kan gumaache afaanota 7 weeddisuu kan dandayu tokkichee qixxeenkumaa dooktarri kabajaa artiist Alii Muhammad Birraa guyyoota 15 dabran dhukkubsatanii hospitaala Adaamaa waliigalatti wal'aansarratti argaman har'arra sadarkaan fayyaa isaanii fooyya'insa bareedaa argamsiisanii akka jiran hiriyyaan ijoollummaa fi waahilli hojii isaa artiist Afandisiyyoom akkanaan toora bilbilaatiin nuuf mirkaneessan. Amma achiin jiran hulumasaa gubbaan jira. Hospitaala waliigala Adaamaa. Gaafa halee namni kana odeessuunis inni ni wayyaa'u waan ajaa'ibaa. Hayyee. Waan biraatiin ni wayyaa'u arraa haleerraa arra hedduu wayyaadha. Everything is okay. Wahayyu is bareedaadha. Kaleessa galgala odeeffannoon sobaa kan ummata burjaajeessu dooktara kabajaa artiist Alii Muhammad Birraa hin madaalleef hin fakkaanne lootee seentootaa fi qalbii diinaa keessaa kan madde toora feesbuukaatiin oduun ummata keenya rifachiisee baheeti jira wanni kun imalmaanaa kan nama gaddisiisuu fi nama qaanfachiisuudha namootni gocha akkanarraa if qusachuu qaban kan jee hiriyyaan artiist Alii Birraa artiist Afandisiyyoom ummanni keenya tasgabbaawe oduu sobaa oduu dhugaatiin mo'achuu qaban eda wayita isaan akkas ja'anii feesbuuk irratti soba barreessan Alii Birraan wayyaa gaarii fayyaa bareedaa arkachaa sa'a ture keessatti ture jechuudhaan taatee eda tureessan akkanaan nu yaadachiise artiist Afandisiyyoon. Internetitti wanta akka hubuu geejjiba sobaa kana hubuu kataban duula isinis duula kana duula deebisa internet basani khatabaati geejjiba duula tiima waan biraatiin wayyaa'u arra khaleerra arra hedduu wayyaadha du'aa namaatu dhaabbateef waan biraa hin jiru rabbi du'aa magoda akka gaariitti godhachuu qaban internetuma seenanii deebisaniif adeeroo booyaan oollu birra deebisuu nurra jira. Kanaafuu duula sobaa kana duula dhugaatiin mo'achuu qabna. Akkanatti. Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraan umrii isaa guutuu nama ummataaf jiraate ogummaa isaatiin qixa ol nama ummata isaa tajaajile artii Oromoo keessatti yoomara nama adda durummaadhaan eeramu Alii Birraan ummata keenyaaf maali ummanni akkamitti isa hubata gaaffii ja'uuf deebii hallaatan hiriyyaan isaa fi waahilli ijoollummaa isaa artiist Afandisiyyoom artiist Alii Birraan odaa muuziqaa Oromooti jechuudhaan akkanaan himem. Alii Birraan ayikoona. Ayikoona jechuun amma Oromoof ayikoonni shaamaan yoo jette odaadhaa miti. Odaa artistii takka jiru. Odaa ummata guyyaa dukkanaa san qeyroo ganamaati. Alii Birraan afran qallooti. Alii Birraan hayyuu muuziqaa irra guddaadha. Lutufaatu darasaa isaati malee nama Alii Birraa caaluu ni jira jee hin amanuun jecha Alii Birraa nuuf waan guddaadha. Amma ummanni maal haa taasisu jechuun gaafanne Afandisiyyoo waa'ee dooktara kabajaa artiist Alii Birraa fayyaa isaa fi wayyaa gaarii irratti akka jiru mirkaneessuun mootummaan tumsaaf gargaarsa taasisaa jiraachuu mirkaneesse akkanumattuu dooktoroota fayyaa Alii Birraatiif gargaarsa taasisaa jiran galateeffachuun ummanni bal'aan oduu sobaatiin burjaaja'uu dhiisee Alii Birraadhaaf du'aa akka godhan gaafatee jira. Mootummaa Itoophiyaa fi Oromiyaatiif waliigala waan danda'een godhaniif wanni guddaan ammaas hospitaala jeneraal hospitaala Adaamaa kana wallaahi doktoroonni isaanii cufa galata guddaa qaban guyyaa galgala irraa dhaabbatanii hojjechuu jiran
hedduu isaan irraa gammachuu qabna. Waan biraa hin jiru rabbi du'aa godha. Yeroo dhihootti dirree dhawaatti paarkiin maqaa isaatiin kan moggaafameef dooktarri kabajaa artiist Alii Mahammad Birraam waggoota 60 oliif seenaa muuziqaa Oromoo keessatti hangafummaadhaan nama waaree jiraachuu danda'edha. Afaan torbaan sirboota 267 ummataaf gumaache. Hojii inni hojjeteerraa kan ka'e yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa fi yuunivarsiitiin Jimmaa dooktarummaa kabajaa badhaasaan kennaniifi jiran. Ali Birraan bara jireenya isaa keessatti badhaasota 30 ol kan badhaafame yoo ta'u badhaasa artistii umrii guutuu dhiheenyatti Odaa Awwaard isaa gumaachuun isaa kan yaadatamudha. Ejensiin sabquunnamtii bulchiinsa Dirree Dhawaas Dooktara kabajaa artiist Alii Mahammad Birraaf fayyaa guutuu umrii dheertuu hawaa fi rabbi haa fayyisu jechuun du'aa godhaaf.